Akkam jirtan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii kun Fuguu Showii. Fuguu Show keenya kan guyyaa har'aan tanaatiin ammoo seenaa hortee Oromtichaa babal'ifannaa fi hidda latiinsa bareentumaa akkasumas ammoo qubsuma bareentumaa irratti gabaabinaan waan isinii dhiyeessinuu qabna. Hanga xumura qophii keenyatti turtii teessan nu wajjin taasisaa isiniin jedha. Adaduma horteen Oromtichaa baay'achaatii fi heddummaachaa dhufuun Oromtichi ilmaan isaa miraaza baasee jannata samii Oromiyaa kana jalatti babal'ifannaa adeemsisaa akka tureetu seenaa keessatti himama. Bu'uuruma kanaan Oromtichi ilmaan isaa keessaa jechuunis Booranaa fi Bareentoo keessaa Bareentoo gara barii kana aansuudhaan baha Oromiyaa irra qubsiisee hiddi bareentumaa ammaan tana wal horee bal'atee gaanfa Afrikaa kana keessallee garmalee baay'atee akka jiruutu seenaa keessatti himama. Egaan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork seenaa hortee Oromtichaa kana ilaalchisuudhaan bakkuu gadaa afran qalloo Abdumaalik Jundii dubbisneeti jirra. Kallattumaan isa isin afeerreeti anaa wajjin walitti kan deebinu ta'a. Maqaan kiyya Abdumaalik Jundii Ahmed Gabaa Guulaa Elemootiin jaama. Gahee nuti kiyyaa bakkuu yookaanis itti aanaa abbaa gadaa afran qallooti. Dura dursoo uummata Oromoo jechuun hortee kuush keessatti Oromoo jechuun damee noobaani. Isaan kun obbolaa sadii noobaan kuushii fi masir kuushii fi ajaa kuush jaamu. Achirraa horteen Oromootis as deemaatuma lataa qubsuma isaanii gara qaarraa lafa samii jannataa addunyaadhaa taate gara mata gubbaa lafa ona maccaafaa lafa amma naannoo Amaaraa jedhamtu keessa turanii achirraa karaa Goojjoo Abbaa bakka jaan ona Goojjaam amma jannu kanatti Oromtichi qubatee ture. Ilmaan isaa walaabutti achumarraa horanii gadiin siqanii imalli isaaniitis nama bakka takka taa'ee qotatee dalagatee jiraatu kan osoo hin ta'in imalli isaanii tiifannaadhaan samii jannataa tana jala naannawanii bonaas lafa gammoojjiitti siqaa bakka horofaa fi citaa soorata irraa arkatanitti bonaas kara lafa baddaa ofiirratti ol siqaa babal'achaa deemanii gara walaabuu keessatti akkasin maatiin horatamanii Booranaa fi Bareentu obbolaa isaanii dubra sadeen rooboo doobiroo fi hariiroo waliin dhalatanii haaluma kanaan gaa walitti hidhamni maatii Oromoo kun yeroo san keessa qaaloominni namaatis waan jiruuf jecha haalli ofumaa deebi'anii walirraa fuudhuu walitti hidhamuus ni jira. Haati Oromtichaatis akkasuma Ayoomee Tooralloo intala Masir Kuushii deebi'anii gaa hoggaa as deebi'an Oromoon Booranaa fi Bareentu dubra isaa ni horanii akkaatuma horanitti qaaloominni namaa lafa Eastern Afrikaa tanaa fi Impaayera ammaan tanaa Itoophiyaa jennuun kana tunillee maquma dhiyoo tana zamana haati Salamoonfaan maqaan isiidhaa Toobitee Masgaluu Dibaaboo jaaniini achirraa as deebisanii haalli Impaayera kanaatis adeemsi isaa nawaayis gaafa faraqaa bakka abbaa isaanii dhufan akkoo isaaniitiin maqaa Itoophiyaa jedhamu kana moggaasanii intaltiin taluma Oromooti jechuudha. Toobbitee tajannuun tun haalli ammaan tan achirraa kaanee hidda latinsa hortee bareentumaatti yommuu as kunnu obbolaan Booranaa fi Bareentoo achirraa deebinee Boorana biratti 5 fi tuqaa takkaa jira hortee isaanii 11 jechuudha. Oromoon bareentumti 5
waliin dameen lattuu Oromoo walumaa galattuu 16 jechuudha. 16 kanarraa dhimmi har'aan tanarratti xiyyeeffannee ilaallu seenaa Oromoo irratti hamma tokko waan dhageenyerraa waan hubanneerraa akka ibsa kan nuufiif nu afeere waan kana ta'eef jecha haala kanarratti amma 5 bareentoo jechuun Xumuugaa Bareentoo, Murawwaa Bareentoo, Karrayyuu Bareentoo, ilma Afraffaa, Qalloo Bareentoo, ilma Shanaffaa, Humbannaa Bareentooti. Jarreewwan kun Bareentoo warri jennuun kun bari'aantoo jennaan jechuudha. Yeroo kanarratti gaa amma qaroomni guddatee dura dursoo obbolaa lamaan irraa Booranaat dura deemee Bareentoo boodarraa aanee akkasuma ilmaan Booranaatiifis seenaa dabarsuudhaa fi kanaafis ciminaan umriidhaas waan xiqqoorra dheeratanii jiraniif haala kanarraa kan ka'e ilmaan obbolaa isaaniitii fi gaafa Afrikaa kanarra imala guddaa godhanii turan. Nama Oromoo biraas kutee addunyaa tanaas tajaajilaa turan. Haala kanarraa kan ka'e Bareentoo Oromoo nama hayyuu cimaadha. Heera ammaan tana afran qallootti wallattinsi isaanii jara 5 isinii mekana. Heera 5 Bareentoo fi 5 Bareentuma jennus +5 qabaa. Kunilleen seenaa heera gonfaa keessa waan jiruuf jecha waggaa biraatti deebina. Kanarraa kan ka'e achi deebinee amma warreewwan 5 Bareentoo qubsumti isaanii gara bahaarratti gaafa ammaan tana 5 Bareentoo dura dursoo miraaza baasan bakka Booranaa fi Bareentoo argamanitti lafa oburraa miila jala kanaa fi deebisii gaara mul'ataa irraa isas deebisii futtaa laga sadeenii raammis gobeentii fi gaaleetii bakka isaan itti walitti dhufan kanarra galmirayyuu ture. Galmirayyuu ka 5 Bareentootis irratti argamanii Booranaa fi Bareentoos irratti argamanii ilmaan ofiitii miraaza baasan. Kuni achi galmi Karayyuu ture. Haala kanarraa gaa amma wanni dalagame hundinuu galma sanirraa dalagamti jechuudha. Jarri 5 haaluma kanaan babal'achaa turan. Bakka takkaas hin ta'an. Asiin bahar kanatti ilaa baharittis isaanumaatu tiifataanii deemanii as deebi'anii ifirraas ol deebi'anii ona waan daangaa isaanii kana jirutti gara kara bahara Hindiittis kara bahara Diimaattis siqanii babal'achaa horii tiifachaa deemu. Uummata lafa tanarratti abbummaadhaan ture jechuudha. Wanni ammaan tana nuti haasofnu kun waan gara bara 800 oliiti. Haala kanarraa kan ka'e yeroo sanitti namni umrii dhedheerata. Umrii dhedheeratanii fakkeenyaaf Bareentoo waggaa 300 fi wayi turanii ammoo rabbiin qalloo irra umrii dheereyse qalloo gara umriin isaanii bara 499. Haaluma kanatti jarri 5 sadarkaan umrii isaanii kaan 300 fi 60 akkanumatti adda addaan sadarkaa qaban. Akka ammaan tanaa kanan namni yaabisaa sin nyaatu jiruun isaanii qaraa wajji walitti dhaabbatanii adii nyaatanii adii dhuganii jarri umrii dhedheeratu jechuu lafaa sin qotan. Nama garaa agabuutiin lafa qotuutu miidhaan irra geessee umrii gabaabbata. Heera ammaas nafaqaa guyyaa kuma takkaa kaja'u kanallee waan duraa irratuuf jecha soorata keessan namni qaqancaraa ta'ee miidhamuu fi hirrina gara dhiibbaa sammuu fi qaamaallee qabaata. Jarri qananiidha jiraataa turan jechuudha. Waan lafti bal'oon tun tasaanii taatee fi akkasuma maatiin Bareentoo dubra lamaa jira. Faayoo Bareentoo fi Leelloo Bareentoo jira. Haaluma kanaan gaa amma Bareentoo eega hagana turanii booda intala isaanii Faayoo Bareentoo gara bahaa kanarratti gadi kannanii jiruu Bareentoo malee amma qabrii Bareentollee amma nuti hin qabnu. Lafa naannoo 5 tana jaamtu tana keessa jirtii gaara mootii jaamtii gara Dhakaa Booraatti Dhakaa Boorii siyyattanii sini akkuma gara intala isaanii imalaa dhaqanitti achitti isaan qabamanii akhiraman waan ta'eef ilmaan isaa achumatti dhaqanii laalanii waanii fi meeyitaa namarraa fudhachuun hin taaneef isiinis intala isaa waan taateef achumatti turanii haala kanarraa kan ka'e gaa
latinsi ilmaan bareentoo gara barii aananii babal'achuun kanaani. Seenaa hortee Oromtichaa keessatti bareentoo ilmaan 5 kan qabu yommuu ta'u 5 bareentumaa keessaa qalloo ilma bareentoo afraffaa akka ta'etu himama. Bu'uuruma kanaan gaa qalloo maatii baha Afrikaadhaati wajjin walitti hidhamiinsaa fi firooma garagaraa uumuudhaan horteen ilmaan Oromoodhaa baha Afrikaa kanarra garmalee akka babal'attu akka taasisee turetu seenaa keessatti himamaa jira. Egaa kanaan wal qabatuudhaan daawwattootaa fi dhageeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork bokkuun gadaa afran qalloo Abdumaalik Jundiidhaa waan isinii himuu qaba. Ammas turtiin teessan Abdumaalik Jundiitii wajjin haa taatu anaa wajjin ammoo kan walitti deebinu ta'a. Qalloo jechuun ilmaan 5 bareentoo keessaa ilma afuraffaati. Isa dura Xummuuqa Murawwaa fi Harrayyuu jira Humbanna Quxusuudha. Qalloo jechuun abbaa afran qallooti. Nama hayyuudhaasi, nama diinagdee fi waa hundaanuu siyaasaanis cimaati. Nama Oromoo kana bira kutee lafa Oromiyaa kana bira kutee lafa Eeshiyaa kana keessattis nama doonii qaban waan ta'eef guddina teeknooloojii irra qooda fudhatanii dooniidhaan deddeebi'aa turanii gaafa amantaan lafa qabattee Eeshiyaa kana keessatti hiddi latinsasiidhaan jirre Eeshiyaan akka gadaadhaan bulaa turte daddachi Qayroo Iram ka jedhamu lafa asii oolchaan amma isin sii ol jettaniini magaalaa guddittii gara Baangilaadeeshii achirraa ka'anii achii olitti gadaadhaan akka uummanni kun bulaa ture. Akkuma warri Abrahaa faanuu Yaman irra qubatanii garas to'achaa turanitti imaluma qalloofaan duudhaa gadaatiin heera rabbii qabatanii heera lafaa eeggatanii heera samii illee tiifatanii of bira kutanii ummata Afrikaa kana bira kutanii deemanii Eeshiyaa raayis qooda qabanitti maali soddaatiin isaaniitis achi walitti hidhanni isaanii dura dursoo Hajaraa Waaqoo namni niitii lamadaatii fuudhan Nabi Ibraahim turanii isaanis haadha Nabi Ismaa'il faadha jechuudha. Walitti hidhaadha namni kun qaalomminaa jira. Akkuma ammaan tanaa kana gabbahanii dubarra jaalatan argatanii fuudhanii hiree ijaarrachuun ni jabaata namni qaaliidha. Maatiin Kuush sadeen walirra deddeemanii walirraa fuudhanii Masir Kuushirraa ni fuudhanii warreewwan Masiris Nooban irraa fuudha Ajaa Kuushirraa ni fuudhanii haaluma kanaan walitti hidhamaa jira. Qalloos gaafa gadaa isaa akkasii waan dooniidhaan deddeebi'aniif jecha haadha maatii sadeen qallootii fi haadha alaa qalloo Huuloo Waalee Asbahuu Yamanuutii fi akkasuma Hariiroo Waalee gamaa fidan turanii haaluma kanaan ilmaan kana irraa horan namni babbareedaan kun makameeti miiksir ta'eeti. Waan kana ta'eef jecha horteen amma lafa seentarri nuti amma istuudiyoon teessan irraa dabarsinu kuni warreewwan asfaana dhufanii ilmaan eessumman ta'aniif akaakoo ta'aniif duudhaa diin barsi namni shayxaana yookaan butadheeroo jannaa nuti shayxaana kana ummanni kaan ammoo sii ol ja'anii isa kanan barsiisan nama fira ta'aniif kana duudhaa nutis waan beenu kana barsiifna ja'anii warra dhufee itillee sangaatiin qubatee ilmaan kanaas diin barsiisee ifiifis irraa fuudhee ittis kannee akka soddaa gaarii walitti deddeebi'e. Lafa ammaan tana gaa istuudiyoo naannoo Hararka jennu tuni ona Jogoloo Jiddaa Ordeenuunnu alaa qalloo bira jirti. Maatiileen haaluma kanaan ummanni afran qalloo latuu isaa bira kutee namni biraatis akka latee jiraatu akka dagaagee jiraatu ummata godhe jechuudha. Walitti hidhaminsi ummanni Oromoo qabu gaafa Afrikaa kanaaf ijoodha jechuudha. Nama asirra jiraatu kun hundaa'u sababa walitti dhufeen qaba. Haala kanarraa ka'ee latinsi ummanni bareentoo qabu haalli ammaan tana qalloo fi walitti hidhaminsi maatii warra Yamanuu warra Asbahuu Yamanuu haalli jiru nama dhiiga diimaa qabu warra dhiiga marar qabaniin warri dhiiga lammii warartaan walitti hidhaman warra dhiiga lammii carar qabanis warra Ajaakuush walitti hidhamu. Ajaakuush ka jennu kun warra Turkii kana faadha.
isaanis obboluma warreewwan achi yeroo siqanitti walumatti hidhaadha. Silaa'uu ilmi namaa abbaan duraa Aadamii, abbaan lamataa Nuuhii, abbaan sadaffaadha Nuufaami. Achi booda Seemii fi Yaafis abboota sadaffaa kadamee ta'anii bal'isanii har'a maatii dhiiga sadeeniin latee addunyaa guute kanaaf burqaa ta'ani. Namni garaagara fagaatee gara addaan dhaquun qabu. Haala kanaan walitti hidhamni jira. Hamman takka namni walitti siqaadha jechuudha. Duratti kafa goorraa shammatta. Yookaan heera gulantaadhaa yoo ta'e eegaa ammaan tana kuulofaa hariirofaa shammanni bahar gamaa mudate booda as deebi'aniiti heera gulantaadhaa dhaddacha marsineetitti tumatan. Dhaddachi marsineet kun har'aan tana toora Naaroobii jira. Oromoo Boorana jiruu fi Oromoo Daka jiru kan tajaajiludha. Heerri gulantaa nama 9 akka fuudhan dubartiin 9tu haadha duuba rafaan sun 9 fuudhanidha. Nama 9 irraa fuudhan jechuun intala adeera keetii irraa fuutaa, intala adeera irraa fuutaa, intala eessuma keetii fuutaa, intala eessumaa fuutaa, intala adaadaa fuutaa, intala adaadaa fuutaa, akkasuma intala hambaa, intala saba biraatis ni fuutaa jechuudha. Haala kanaani shammada lafa fagoodha. Heera gulantaadhaa fidanii dhaabbachuu sanirraa as dhiheessanii eeganaa namni walirraa fuudhuun kun eegalame. Heerri gulantaa asitti tumame, heerri qayroo iramammoo asii ol lafa jaamtu, lafa asii ol jaamtu gara Baangilaadeeshitti tumame. Keewwata 19 qaba. Ayebo Yao Ayebo Gezeka. Egaan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kan hordofaa jirtan Fugug Show keenya kan guyyaa irraa akkuma itti fufetti jira. Turtii teessan ammas nu wajjin taasisaa isiniin jecha. Afran qalloo jechuun afran ilmaan qalloo yeroo ta'u isaanis ammoo oborraa qalloo, baabbilee qalloo, dagaa qallootii fi alaa qalloo akka ta'etu seenaa keessatti himama. Bokkuun gadaa afran qalloo Abdumaalik Jundiidha ammoo seenaa afran qalloo irraa ammas waan isin taphachiisu qaba. Turtii teessan isaa wajjin taasisaadha. Anaa wajjin ammas kan walitti deebinu ta'a. Haati afran qalloo, haati sadeen qalloo kuuloo waalee bakkitti awwaalamte laga kuuloo keessa ganda ammataajii bakka jaamtu jirti. Sababa qabriin qalloo imallisiidha. Lafee barakaa akaakoo keenyaa jechuudha wal jalaa fudhatamteef jecha. Sunilleen amma achii bana jirti. Seenaan wal faallessee garagara dubbataa. Akka nama 44 akka nama kuulii godhatu deemanii ijoollee wajji oolanii maatiin dagaa lafee akaakoo isaanii qaalanii fudhataniitti seenaan nuti achiinuu himama. Asii ammoo siree qullittii jedhameeti wanni kun dabsamaa waan barreeffamaa yeroo isaa eeggatee hin jirreef jecha garummaa ni qaba. Bakkuma fedherraa haa ta'u qalloo jechuun abbaa qaalaa, abbaa barakaa, hayyuudhaasii, abbaa burqaa ilmaan afraniiti jechuudha. Kana jechuun oborraa qalloo, baabbilee qalloo, dagaa qalloo, alaa qalloo abbaa jara kanaati. Deebisee inni kuni dubara 9 dhale. Dubara 9 kanaas kuuluma irraa dhale. Maali hariiroo akka dhalatti hin deebine waanii fi eeqoo irbuu seenteef jecha alicharra dhaabbatte. Waan kana ta'eef jecha haala kanaan araara hariiroo fi qallorraa illee gara raada 30 fuudhanii fi lafa amma 30 jaaniin takkaa jira. Achitti raada 30 araarsan turanii aara yeroo sanii haalli jiru walitti hidhamni isaanii kana fakkaata. Qalloo jechuun nama qarooma qabu, nama hayyuu, nama Oromoo biraas kutee ummata shanan bareentoofis bu'aa buuse. Seenaa keessatti gaa afran qalloo jalqaba jaarraa 11ffaa irraa eegaluudhaan gadaa qulqulluudhaan akka bulaa turee fi heerri gadaa afran qalloo ammoo hayyuu gadaa nama Elamoo Arreellee Waybar jedhamuun akka tumameetu himama. Bu'uureeffama gadaa afran qallootii fi heera gadaa afran qalloo ilaalchisuudhaan akkasumas ammoo akkaataa bu'uureeffamu shanan gadaa Oromoo ilaalchisuudhaan bokkuun gadaa afran qalloo Abdumaalik Jundiidha ammas waan isinitti himuu qaba. Turtii teessan ammas Abdumaalik Jundiitii wajjin taasisaadha. Afran qalloo heerri isaa jaarraa 11ffaa keessa gadaa qulqulluudhaan of hoogganaa ture.
fakkeenyaaf 1193 irraa kaasee aga 12 heera kana namni bocan hayyuu elemoo arreellee waa'ee barjaan itti dhiheenyaan toora Sheekh Bakrii Sabaloof waan dhiyaataniif jecha lafti dhaloota isaaniitii fi jireenya isaaniitis onoo birraa keessa waa'ee barjaama heera hedduu qopheessanii afran qalloo kanaaf lafa kaayan qubeen amma Sheekh Bakrii Sabaloofaan leellisanii mul'ata isii as baasan tunis tagaafasan diizaayinni siidhaa qophaa'ee ture hayyuu elemoo arreellee waa'ee barjachuun nama heeraa afran qalloo kana itti bule jaarraa 11ffaa keessa bocanii lafa kaayanidha. Heerri gaafa san bocame torbaa shanii bakka 7,000 keewwata 35 kan qabu fuula durallee ona oborraa kana keessaa kan harkannu jee yaada. Keewwata 35 kan qabu. Wanni kun gaa ajamiirraa garanatti barreeffama isaatiis deebifnee qulqulleessinee fiduudhaaf buurri hiddalatinsa isaatiis akkaataa heera uumaatii walqabatti gabbu'e. Gadaa kana uumuudhaaf dura dursoo uumaa fi uumamni akkamitti gadaadhaan wal simata. Amma fakkeenyaaf uumama tiyya tanarratti yoon achi deebi'e uumaa teetirratti achi deebi'us uumaan ilma namaa kun duruma dursoo gaafa rabbiin aadama uumuhu toora 5 irraa dhufuun siidhaa uumamuun siidhaa. Biyyee gara bahaa jirtuu fi biyyee gara dhihaa jirtu biyyee gara kaabaa jirtu biyyee gara kibbaa jirtu fuudhee lafa amma kaabaa jaamtu tanarraa biyyee hammaaranii biyyee sammuudhaa diizaayina ilma namaa dalaganii Aadam turtaa yeroo dheeraa booda ruheen itti afuufamtee nama ta'ee ka'uusaa. Eegasiin boodaas turtaan hormaata ilmaan namaa imala 5 keessa kadeemu ta'uusaa. Fedhii hormoonii gara dubartii jiru ispermii kanaa fi eegii kana fedhii kuusamee gara lamaan jiru lubbu qabeessa wixxifataa mul'atan qabne sadarkaa tokkoffaa yoo keessa sadarkaa lammaffaa irratti ida'amni isaa turtaa gadaamee isaa gadaa haadhaa jiru. Sadarkaa lammaffaa irratti gadaa sadaffaa irratti hoggaa achi deebinu gadaa dhalatee lafarra jiraatu. Afraffaa irratti gadaa du'ee garaa dachii jiraatu. Shanaffaa irratti gadaa qabrii sanii kulaan kulsan keessaa kaafamee qooda isaa waan rabbi isaa qoote itti kajeelu. Uumaan namaa kanaa wal qabata. Haalli kabarii adeemsi itti dhaabbannee nuti itti deemu jirru mul'anni keenya kunis tokkoffaa 5 gadaatiin wal simataa jenna. Akkaataan inni itti 5 gadaatiin wal simatu ilmi namaa lafeedhaan utubamee dhaabbata. Hiddaa fi morga yaa walitti hidhama. Kalloodhaan ni haqaarama. Kalloo kana jalatti fooniin furdifama 4 dhiiga dhangala'aa fi cumatti 5 ta'a. Haaluma kanaan uraa gurguddoo 5 qaama keenyarra mallattoo gadaa kanaan buluudhaan irra jira. Uraa funyaanii, uraa afaanii, uraa gurraa, uraa buqqishaa, uraa boo'u. Habawliin nurraa bahuun kana ta'a jechuudha. Haala kanarraa kan ka'e bakka 5 mul'ata irratti rifeensa nama magarsa. Rifeensa nyaaraa, rifeensa areedaa, rifeensa mataa, rifeensa bobaa, rifeensa qofaattaa. Hoggaa akkana gad deebi'ee diizaayina isaa eeggatee taa'u qubninis 5 harka mirgaa 5 harka bitaa 5. Haaluma kanaan qaamni namaa toora 5tti addaan qoodama. Harka lamaanii fi gara mataa, mudhii fi asidduu, mudhii fi jilba jidduu, jilbaa fi faana jidduu. Kuni amma jaarma heera gadaatiinis akkasuma faanarraa kaafteeti jilbaan mudhiidhaan gara qomaa dhuftee asiin ceekuu dhuftee gara mataatti 5tti addaan bahaa jechuudha. Uumaan ilma namaa kun haaluma kanatti qaama miiraa kajannu kunis amaluma 5 kana qaba. Dhaga'uu, dandamuu, arguudhaa fi dubbachuu, hubachuun qaama kanaan akkas gootee jechuudha. Haala kanarraa kan ka'e qaamuma namaa kanarrattu wanni namarraa bahu fakkeenyaaf imimmaan xaliila adii, hancufti cirjattu adii, fincaan namarraa bahu adii, hurkaan namarraa bahu adii, wannummaan hoggaa wanni akka diifafaa nama qabe xaliilli funyaanirraa nama bulluquus adiidha ta'a. Wanni ammaasis ooliyoon qaama kanaan dalaganiis guuriin amala tokko qabdi bocoocoon wannummaan hundinuu wanni addeenya gara aananii qabanis yoo ispermii qabdus harma dubartiirraa bulluqu fuutus jarreewwan kun hundinuu amala takka qaban. Haala kanarraa kaanee amma manni nuti keessa jirru kun yoo duudhaa gadaadhaa hin guutin keessa teenyee dubbachuu hin dandeenyu jechuudha. Lafoo lafaa ta'e irra teenyu
dhaaba akkasitti nuun marsee jiru kanaa fi mana daboollaa gubbaa hiituu kana gubbaa sibiila taatus gonfaa kana gubbaa qorqorroo taatus hulaa oliin seennee ficcuuf nu kana shanumata haaluma kanaan odaan jala deemnu yoo duudhaa gadaatti hin bulin oromoon silaa caayaan godhatu ture iccitiis ni eegaa muka ammaasis muuxannoon qaroomni oromoo uumuun dhaqqa hin dandeenye waan biraa buna faanaa fi atiis numa tolchina laaftumatti tolchina shankoora faas asumatti uumna muuza faas asumatti dalaguun ni danda'ama waan kana achi kute ammoo teeknooloojii waddeessaa fi odaa uumuudhaa farsamoon ilma namaatti hin dhaqqabne ilaa ammatti waa walitti hidhaanii tursiisanii dalaganii namni odaa biqilchan jiru namni waddeessa biqilchan jiru waa lamaan kanatti hin dhaqqabne waa lamaan kana oromoon ayaa godhata haala kanarraa kan ka'e mukninis jechuudha amma odaan jala teenyu kunis hiddaan lafa qabataa dibaasaa kanaan if utuba dameesaa kanaan iffata haroodhaan harkoolee jirtuun if barakachiseeti as fuudhee baala ifitti uwwisee toora 5 irra deemeeti caayaa namaa ta'a jechuudha haala kanaani gadaan 5 ta'a deebis wannummaan hundin wanni nuu marse warri akka addunyaa gurguddoon jirtus 5 ta'a dachii irra jiraannu taakka samii jala jiraannu 2 shanyii aduu shanyii urjii shanyii ji'a kanumaan nu marsa bishaanis amaluma 5 qaba bishaan himimaa burqaa gurguddaa haroo xixiqqoo yabala gurguddaa bishaan roobaatti 5 ta'a wanni ummanni oromoo wanni oromoon dalagu hundinuu ta 5 galte wanni 5 dhufe heera 5 guutti kanaaf ummanni oromoo gadaa 5 wanni ja'uuf amma 18 waaniin ammaan tana isiniifin achi haasawaa yoon ja'u 5 guutee wanni deema gara 28 sila amma isinii haasawuun hin danda'a bakka heeraatti hoggaa deebinu heera kana raabaadorii yeroo jennu ittiin bulmaata raabaadoriin dura heera hanqina qabuutu jira tumaata keessatti heera rabbiin keessan nama dallanu heera keessa yoo fidde heera rabbiin cimsine yoo fidde heera rabbiin keessatti nama raarifatu yoo dhufe heerri sun ni fooyya heera jechuun waan fooyyawaa deemu tumaata gaayyoo sabaatiin hayyoota sabaatiin heerri kuni yoo jala kanaa ol kaane onaayattumame kubii jaarraattumame onaayatti ulmaa baafame laga mixee bule gaafa badhaasoo mixeefaa asiin ol deebi gaafa wadee obbiifaa boruu ereerfaa fooyyeensa jaarraa 18ffaa kana fuula duratti heerri ittiin bulaadhaa turan mooraa galdiitti tumame wadee obbiifaanuu warra heera achi tumee osoo deemuu raadayaa yaarratti obarraarraa hayyoota obarraarraa kan dhufan heera jechuun guddachaa deema akka teeknooloojii fooyyeensaa guddachaa deemutti ummataa wajji guddachaa deema keewwanni isaa waan uumaa tanaa wajji wal qabatee guddatu waan ta'eef guddachaa deema kaamma jaarraa 11ffaa kaniin siin jedhu kanaas kanaan dura heera 4 qalloo eenyufaattume nama 5tu nama 4tume namni 5 eenyu isaan yoo kajannu ka ta'u taate 5 ilmaan bareentootu maatii isaaniitiif yaada dhiheessanii akka heerri kun tumamu godhanii mooraa isiniin jiru mooraa rayyuu tanatti futtaa laga sadeenii bakka leenni sadeen itti walitti dhufee gara waabii shabeellee deemu jechuudha. Asirraa kan ka'ee gara shabeellee deemee achirraan gara waabii shabeellee dhaqu kanaatu asirraa ka burqaasaatu asi. Hoggaa asit dhufan namni 5 nama 4 tuman mari'atanii lafa kaayan. Wanni ammaan tana sikkoo mandoo keessa dhayxuu seeraa Franqalloo jedha. Deebisi maccaaf tuulama dhayxuu seera qalloo je'ee techirra dhaabbatee keewwataan murteessa. Bakkuma feete karrayyuu dhayxuus heerri kana maali hayyoonnummaan sunu as walitti qabame kaayoo fakkeenyaaf qalloo kaaye kaayoo qalloo kaaye namni galmaan gahe hayyuu alii huntaati hayyuu alii huntaa heerri duraan ala gala ala dhiisanii biraa galanii moorattiis akka galuu fi akka galma qubataa heeraa qabaatu godhaniiti deebi'anii asirraa qalloo deemanii harargee lixaa lafa odaa jigaa jaan dhaqan obboleeyyan isaanii 4 walitti qabanii qalloo wajjin mee heera kana manattis galchinee akka seenaa qabaatee bu'uura qabaatee tartiibni isaa tartiiba qabaatu haa goonu akkuma waan dhuferra murteessu kana qofa osoo hin ta'in mul'ata haa qabaatu ja'aniiti
karoorsan haayanii tahaa jedhaniin hixaa hoggaa baasan hixaan hoggaa 9 qalloof ba'e. Akka ona qalloo keessatti galmi 5 bareentumaa ijaaramuuf qalloo bahe jechuudha. Jarri kun amma irra gurguddaatis waan jiruuf ka irra xiqqaa nama tokko qofaa jira silaa nama ona fi ijaaramee fedha. Mee achi deemnee wal mari'annaa janiiti odaa jalaa ka'anii achi ba'an. Inninis ni fincaana jee odaa jalaa kute. Odaan kun waan jarri keessatti quluubni isaanii keessi kun hin toliniifiif jecha odaan ka'ee hudhub jee ifumaan jige. Lafti amma odaa jigaa jan guyyaa eeqoo tumaata heera kanaaf heeraaf galma jaaruudhaaf galma 5 bareentumaa tokko godhuudhaaf karoorfatanii mari'atanitti odaan jigaan ifumaan olutaalee jige jechuudha. Akka gaafa kaan laga keessaan gaafa Oromoon gara gaggabarraa bayyanachuudha du'aatii irraa lubbuun itti deebitee Oromummaan isaanii calaqqisuu deemtu odaan tokko lafaa ka'ee kakuusni qaamasaa keessa jiru ka'ee dhaabbate sanitti odaan sun ofiin jige jechuudha. Jara nanuutu karaa malee irra jira. Ona qalloo keenyaas keessatti haa ijaaramu jedhaniiti dadar bakka mooraa amma fiishkoo jedhaniin tanatti jaaran. Galma 5 bareentumaa hoggaa jaaran. Galma 5 bareentumaa kan ammayyuu 5 bareentumaa karra 5 seenu jaaran. Amma deebi'aniiti galma sanii irratti jaarraa 18ffaa waraana Minilikiitu nurraa gume jechuudha. Waraanni kun muddii ulee irratti muddii ulee lafa amma jantana muddii bulee jedhanii bakka bulanii gaara jabaa irratti ol bahanii waaqeffatanii jira. Achitti kuusateetu humna isaa as deebi'ee waanii fi teessoonii fi qubsumtii afran qalloo achi galma Aliyuun taa kana keessa taateef jecha haati galma kanatiis hoggaa isaan hojiidhaaf bobba'e galmee magarraa jedhaniin. Galmee magarraatuun haadha mana Aliyuun taati. Akka haadha har'aa haadha gulantaa haadha siiqqeetti dhaddacha kana tajaajilti. Amma wanniin isiniin jawanneewwan seenaa fuula dura ona obarraa keessa barbaannu ni arkannaa isiniin jawu kanalleen kitaabban gaafa san ajamiidhaan barreeffaman qophaawanii bocamanii qubeenis irratti dalagamte ka achirraa gubatinsarraa jalaa miliisanii hafan ka goda keessa dhokotanii turantu jira. Fuula dura kana barbaanneeti kaayoo uummata Oromootiif hortee isaanii akkaataa seenaa isaanii bal'inaan kan itti deemnu ta'a. Haalli ammaan tana bakki galmi Aliyuun taatis achi jira jechuudha. Ka 5 bareentumaa eegasiin booda galmi kaan kanaannee isaadhaa galmi tokko ka ammaan tana heera gonfaadhaa keessatti itti dhiifannee deemnu ka istiidiyoo minnatanitti amma haasa'uun hin taane gaafa galma rayyuutirraa galma dannabaa jijjiiramu adeemsi haasa'uun isaa haasa'uun ammaan tanan ta'u maali iccitii lammii keenyaa een iccitii 5 bareentumaa keenyaa een waan kana ta'eef jecha kan akkasuma dhiifanna. Hoggaa san birachuun galma dannabaa gola bolloomoo joonjiinaanii galma dannabaa ja'an jedhanii galma 8 achi ijaaranii rayyuurraa ka ona qalloo ka abbaa 5 bareentootii fi boorana keessa turan kanarraa akkasitti godhanii galma dannabaa sanii jijjiiran. Haala kanaan galmoota kana keessa seenaa dalagamaa jechuudha. Eeyba qabaa, abaarsa qabaa, tumaata heeraa qabaa, marii kora sabaa qabaa. Amma galmi Aliyuun taakaniin isiniin ja'u kuni hulaa 9 qabaa, fooddaa 9 qabaa, tuuttoo 9 qabaa. Akkanatti itillee 50tu afamaa dheerina akkanatti cinaachasaa kanatti itillee 25tu afamaa itillee sangaa 25 jechuudha. Akkanatti dheerinni isaatis bal'aadha. Lafti isaa sun ammallee raagumaan qabamtee teessi. Fuula dura galma Aliyuun taatillee irratti deebifna jennee teenya. Akka kaayoo caffee obirraatti. Gamaali asittis addeellee irrattis galma Hormoosoo faawundeeshinii isaa deebisuudhaaf waan karoora qabnuuf jecha waaniif akkaataa galmi kun itti dalagamullee qaamni biraatillee nu gaafatanii jiranuuf galmoota keenya hundaa'u ni deebifna. Galmoota hulula keessa jiran san akkuma jiru seenaadhaaf qabanne qarooma ammayyaatii hojii deemuuf akkas goona. Egaan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii qophiin keenya kan guyyaa irraa kanumaan raawwateeti jira. Fugushoo keenya kan marsaa kana kanumaan hin xumuramu.
torbaan dhufu kutaa itti aanu kan walitti deebinu ta'a. Qophii kana qopheessuudhaan an kan isin wajjin ture Uudii Muusaati. Idiitara keenyaa fi ogeessa giraafiksiidha Naasir Obboodhaa wajjin ta'uuni. Ammas qophiin Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii kan hafan itti fufu ammas turtiin teessan OMN ijaa fi gurra uummataa wajjin haa ta'u isiniin jedha.